Beet kabajamtoota maatii jaalalaa nagaa keessanii akkam jirtu? Baga jiraattanii nagaan Waaqayyo faraarra Waaqayyo isiniif baay'atu lafa jirtaniif qixa jirtan hundumaatti. Baga jiraattan maatii keenya warri taatan warri maatiin hin ta'inis baguma jiraattan. Kanaaf waan hundumaa keessatti Waaqayyo nu gargaaree nu eegee nullee guyyaa kana sa'aatii kana geenyeerra. Egaa akkuma amma oduu tokko qabadheen fuula keenyatti dhiyaadhe gadda komentoota tokko dubbisaan ture. Egaa waan baay'ee isaa beektu waan isin duraa dhokates hin jiru waan nurra gees maal akka nun qunnames beektu waan ta'eef waan fuula keenya duraa dhokate hin jiru. Namoonni tokko komentii gaafa barreessitan akkaataa mana qabachuun beektu kushinaa afaatti waraabdii mana waan jettan komentii keessan yeroo barreessitan argaan ture. Kushinaa miti manumatti galletu kushinaadha malee kushinaa isinitti fakkaate manuma Addis Ababatti dhufnee galletu kushinaadha. Argitaniirtu mana akkamii akka ijaarranne keessa ijaarrannee keessatti boqonnaa haaratti galfannaa inni yaadne garuu hin taane maafiin yoo Waaqayyo keessa nama jiraachise malee ijaarrataniifis keessa hin ta'ani dhabaniidhaafis immoo iddoo jiraatan hin dhabamu. Kanaaf gallakkisnee dhufne sababii hojiin nu dideef sababii haala achitti nu mijataniif mana keenyaaf. Kanaaf haala isaa achi gaafa ijaarrannee achi galle isiniifillee waraabnee irratti illee haasofnee hin beeknu takka ji'a 4 hojii otoo hin hojjetinan ture. Mana bakka 3 qabadhee mana kiraa guyyaa tokko birrii 500 hojjedhee dongaleen mana rifeensaa. Haalli nageenyaa lafa sana ture xiqqoo waan hin mijanneef kanaaf hojiin nu didee hojiin nu dinnaan ammaaraacii waan hin jirreef hojjettu malee waan hin jiraanneef karaa Finfinneetti ol deebi'uu filanne. Gaafa Finfinneetti ol deebinu immoo haqimii keenya manarratti akka fixanne argitaniirtu humna baay'eetti baafne. Manooraa keenya bakka mana keenya innee baasii maallaqa qabnu hunda isaa manarratti fixanne. Sumuuniin tokko nu harkatti nafne birriin maallaqa namaatu birrii hedduun nu harkatti hafe. Egaa hojjennee irraa jala namaa kaffalla waan jennu karoorsinee dhufne garuu hin taane achis hin jiraanne hojiin nu didee kana booda filannoon jiru immoo as ol deebinee hojjechuu qabna. Giddi sammuun keenyallee boqochuu qaba waan jennu osoo hin hojjetin immoo jiraachuun hin danda'amu. Waan biraa jalaa hin qabnu hin beektu. Achirraan kaanee dhufnee asii mana laalladhee haqimii birrii immoo maallaqa hin qabu yoo xiqqoo sanaan mana caccabduu hin laallanne na caccabduu sanatti hin galle ishiitti galleenis maa akka garaa keenyatti hin jiraanne ammas ishii lammaffaa san hin qayyarre. Akkaataa sanattiin bakka baay'ee ulfaataa ture. Xiqqist immoo akkatti dhukkubaa ture argitaniirtu baay'ee ho'iiti manittiin siisteemumaan maggaarrajaa garaagaraatti waxxarre qorqoorroodha. Gaafa jennu baay'ee nutti ulfaate hin ho'aa akka malee ho'a hin gubaa dhukkubichi akka maleedha. Rakkoo guddaatu nu qunname. Kana biraan baay'ee wacu namoonni naannoo sun mana jala ta'anii karaarra manittiin sammuu keenya baay'ee nutti hin tolle baay'ee nu jeeqe. Achirraan kan ka'e har'ammoo guyyaa har'aa mana kaleechaa kaasee barbaadan ture. Isan barbaadaa tureen immoo mana kana har'aa guyyaa kana argadhe.
Kotooti jiru akka jechuun uumamsa fageessu. Akkas fakkaata kinoo kan argitan kana akkaataa kanattiin shuma kana mana kanaa kana har'a barbaadee argadhe nu argitaniirtu kophee fakkaatu tokkuma fakkaatu hundasaa mana kana keessa kana kan hunduma isaa har'a nas guure argitaniirtu kunoo mana kana fakkaatu guyyaarraa kana kireeffadhee jechaadha. Kan kotoota hundasaa kan akka warra godaana taraa kan fakkaatu kana as keessatti guurradhee guyyaa guutuu ganamaa kaasee otoo hin bayyanatin yeroo tokkollee otoo hin boqotin isa kana hundasaa argitaniirtu manni illee kun akkas fakkaatti. Kunoo kana madadaasaa guutummaa mana isinitti himaa waan baay'eesaa isinitti agarsiisu maadheeni akkaataa kanattiin har'a fudhadhee gaafan jedhu akkaataa sanattiin kun amma kana fudhadhee nan galee mi'a guuree hundasaa ganama kaaseen bayyanan dhugaa waaqan isiniin jedha. Teenyeetu mallee shiroo magaarillee nyaanne amma sa'aatii kanatti wanti nuun jedhan wanti nama gaddisiisu waan nama gaddisiisuun dhagee ganamaa kaasee amma galgala kanatti odoon guuraa oole maal jedhe nama sa'aatii kana nama guddaadha jaartii wayiiti manguddoodha dhuftee amantaan kee maa inni naan jette amantaan koo kiristaanaanii beentadhaan jedhe jette gizee kudhanii ol dhaabattee gizee kudhanii ol mana ol seente qulfii manaa naa kennuudhaatti hin danda'amu tasumaatti boru ganama birrii keessiin deebisa boru ganama mana barbaaddadhu narraa bahi birrii barbaaddadhuuti birrii keessiin deebisa dallaadhaa kaffalee mana kana barbaachisee argadhe guyyaarraa Kanuma mana kushiinaa hin qabnetti bakki ciisaas asuma bakka itti nyaanni bishaatus asuma saalooniin isaas bakki ciisaas maatii isaas asuma birrii amma gara itti kaffalama sanuu. Birrii 5,000 maabiraatiin immoo kana eeleen kophaa kaffalama 5,000 nan qabadhe. Xiqqooti gistumti sammuu shittaa boqotuudhe yaade yoo waaqayyo jedhe malee hin ulfaata baay'een gaddee baay'een haadha. Baay'een hin jedhaati baay'ee sammuu keetti na dhaga'a ijaarradhee akka namaatti itti xaareetti lafa keessa hin jiraanne mana kushiinaa ammatanaatti galeen isatti godhe. Kamitti shii lama kanatti goote adii kana. Akkasitti. Haasa iddoo itti goota. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa. Ortodoksii yoo taate malee hin ta'u. Kanaaf boru kaaftee mana kana barbaaddachuu qabda. Birrii keessii deebifna. Waan akkasiitu dhalate. Takka isaa waqicha bakka baay'eetti galee mana baay'een lakkaa'ee jecha akkasii gurra kiyya biraan har'a dhage jecha kana. Kanaafuu baay'ee na gaddisiise baay'ee na aare. Dhugaadha baay'ee nama gaddisiisa. Namni birrii isaatii yerootti boqochuu dadhaba. Maallaqa isaa kaffalee amantaa nama gaafachuun tasumayyuu dhagees hin beeku.
har'a takkitti kana na mudate. Kanaafuu burqaramitti deemtare. Boru kanatti deemuun beeku. Har'a kee bullaa burqee ammoo isatti guutamee. Har'a mi'a kana ganama kaasee sammuun koo ganama kaasee Argitanii biiffee nuti qabnu sana soofaan nu qabnu sana waan gumaatti gannee iyyatti gatee dhufe mana keessatti gatee dhufe mana koo dhiisee dhufe har'a lafa kanatti boqochuu dadhabuun koo baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee waan saayikooloojii nama dhugu nage waan sammuu na tuqe sammuu na tuqe baay'een gaddee baay'een aare. Kanaafuu maal jettu? Waa yaada gaarii barbaachisa kun gosaafuu yaada gaarii nu barreessaame yaada gaarii nama barbaachisa. Immoo nama yeroo kan cannaqamu. Mataatu baay'ee na Kan ofii dhukkuba. keessa waaqayyo nama jiraachisa. Baay'ee mataan na dhukkuba. Na dhaare baay'een dhaga'uu kootti baay'een gadde. Egaa waaqayyo nama gargaare malee waan hundumaa gochuun hin danda'amu. Namni ijaarrateetu ijaarradhe akka namaatti itti xaaree itti cabee ijaarradhe keessa hin teenye birrii keetiin immoo yeroo itti keessa jiran lafa filatti jiraachuu dadhabde immoo kana ta'a. Baay'ee dhugaa namatti dhaga'ama. Egaa waan hundumaa keessatti immoo waaqayyo gaaf tokko kana fida. Hin darba. Tarii boru waaqayyo waan kanaa waliin guutuu gaddamaa ta'e waaqayyo. Kanaaf Boru yaada kana dafamee dhugaa yaada gaarii nu barreessaa boru yookaan godaana irratti kufuun keenya hin oolu. Jechuun man dabamee naan dirqama mi'a sana guurree gabbaanee dhala buluun keenya waan hin oolte. Dirqama boru. kanaafuu baay'ee nama gaddisiisa. Ilmi nama bakka. Akka warri qaban bakka akka barbaadan yeroo haasa'an amantaadha yeroo nama daangessanitti dhufe. Maaloo amantaan keechan kan keechanii kiyya kiyyaan hin danda'amu. Hin danda'amu. Boru ganama namni ilmoon namaa boru ganama magaalaa amma kana keessatti qabame keessatti jecha akkasiisan jechuun baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu nama biraa namanitti madhu fira biraa hin qabu firri koo isini mala naa malaa isiniin jedha. Egaa waan hundumaa gaarummaas gammachuus isinumatti himanna isinumatti dhiyeeffanna. Isinumatti dheerecheera dhiifama dhimma dhuunfaa kiyya hindanquu hin barbaanne argitaniirtu waan baay'eesaa isin jedhamsiiyyeen jedhee fide ishii kana bakka seenne ciniinne finne tilaanne garuu akkasitti egaa waaqayyo guyyaa tokko barattida ayyaanaa ta'a warri maatiin taatan na eeggachuu hin dakatina yoo isinii danda'an viidiyoo kana sheer godha rakkina keenya kanaaf immoo fala nuu kenna waaqayyoon immoo nu kadhadha. Egaa guyyaa boru immoo goodattoo gad nu areenis Yoo mana sarganne immoo hin goraafne. goodas teenye ta'uun viidiyoo isinii waraabna ayyaanuu ta'a.